Si'ool dhugaa akka ta'e kan mirkaneesse qorannoo ajaa'ibaa Raashiyaanotaa kiiloomeetira 12 dachee kanaa si gadi erga qotaniin booda waan dhaga'anii fi waan argan amanuu hin dandeenye ture. Viidiyoo kana kan daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii tokkoon yoo ta'u, viidiyoowwan dabalataa kanneen waliin wal qabatan argachuuf like, share, subscribe gochuun dagatinaan affeerraa keenya. Boolli argitan kun boolla namtolchee gadi fageenyaan addunyaa kanarraa tokkoffaa ta'edha. Lafa sookaa dhiyeenyaan daangaa Raashiyaa fi Norweey aanaa Pechenkiski keessatti bu'aa qorannoo saayinsii piroojeektii qotiinsa boolla Sooviyeet Raashiyaati. Piroojeektichi hamma danda'ameen gadi fageenyaan fixee lafaatti dhaqqabuuf yaalii taasifamedha. Qotiinsi boolla kanaa kan eegale akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1979 meeshaa ammayyaa Raamlaa jedhamuun gargaaramuun. Boolli kun boolla namtolchee addunyaarra jiran keessaa gadi fageenyaanis ta'e bal'inaan kan isa gitu hin jiru. Piroojeektichi eegalee waggoota 10 keessatti saayintistoonni kun meetira 12,262 ol, kana jechuun kiiloomeetira 12 ol gadi fageenyaan qotuu danda'aniiru. Bara 2008 keessatti immoo gadi fageenya boolla kana gara 12,289 guddisanii turan. Walumaa galatti saayintistoonni kun gadi fageenyaan qotuuf kan karoorfatan gara meetira 15,000 yookaan immoo gara kiiloomeetira 15dha. Yeroo ammaa kana boolli kun kiiloomeetira 13 ga'eera. Meetira 2,000 garuu gadi fageenyaan qotuun hin danda'amne ture. Sababni isaas ho'i boolla sana hamma yaadameen ol waan ta'eef sababa ho'a tureenis qotiinsi boolla sana itti fufuun hin danda'amne ture. Saayintistoonni kun yeroo boolla kana gadi fageenyaan qotan argannoowwan dinqisoo argatan keessaa tokko sochiin lafaa akkamittii fi eessa akka jalqabu beekuu isaaniiti. Wanta kana beekuu kan danda'an lafa kana gadi fageenyaan gara kiiloomeetira 7 erga qotaniin booda, dabalataanis gara kiiloomeetira 6 gadi fageenyaan erga qotaniin booda maayikirooskooppik pilaankitan haftee qaamaa argachuu danda'aniiru. Fageenya kanattis haftee qaamaa kana argachuu isaaniitti baay'ee dinqisiifatanii turan. Egaa saayintistoonni kun kiiloomeetira 13 erga qotaniin booda sababa ho'a humnaa oliin itti fufanii qotuu hin dandeenye. Hammi ho'a sanaas digirii seentigireedii 1100 ol ture. Hojii dhaabuuf kan dirqaman saayintistoonni kun abdii kutatanii utuu jiranii guyyaa tokko boollicha keessaa sagalee hin beekamne tokko dhaga'u. Boollicha keessas maaltu akka jiru baruu kan barbaadan saayintistoonni kun qorannoo isaanii itti fufu. Sana boodas ho'a kana dandamachuu kan danda'u maayikiraafoonii gara jala boolla kanatti gadi ergu. Egaa gara dhumaatti sagaleen isaan dhaga'an kan nama dinqisuu fi kan isaan naasisee ture. Sagaleen dhaga'an sunis sagalee lubbuuwwan Si'ool keessatti gubachaa jiran ture. Sagaleen isaas kana fakkaata. Sagalee kana waraabuun kan danda'ame sekoondii 17 qofaa fi sanaan booda garuu maayikiraafoonichi ho'a boolla sana keessa jiru dandamachuu waan hin dandeenyeef baqee hojii isaa dhaabuu danda'eera. Yeroo ammaa kana ajaja mootummaa Raashiyaatiin piroojeektichi guutummaan guututti akka dhaabbatuuf godhameera. Iddoon isaas dallaan ijaaramee akka eegamu ta'eera. Naannoo sanatti sochoonis ta'e wanta kamiyyuu gochuun dhorkaadha. Gara fuulduraatiif qorannoon piroojeektii kana itti fufee icciitii boolla kana keessa jiru beekuun hawwii namoota hundaati. Guyyaa biraatiin viidiyoo dinqisaa akkasii waliin amma wal arginutti like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jechaa nagaatti.